Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii koo maraaf akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa guyyaa irraa ergaawwan garagaraa barnoota ta'an jedhee kana yaada qabadhee gara fuula keessanitti dhufaan jira. Yaada kan koo kanarraa waa akka hubattanii abdiif amantii guddaan qaba. Egaa dhalli namaa waa walirraa barachaa adeema jireenya isaa keessatti. Isa ani beeku sin beekuu dhiisuu dandeessu. Isa sin beektan ani beekuu dhiisuu hin danda'a waan ta'eef adeemsa jireenyaa keessatti waa walirraa barachaa adeemna. Inni guddaan nama akka namummaa isaatti kabajuudha. Akka ofii keenya jaallannutti nama biraa jaallachuudha. Namni kamiyyuu lafa kanarratti kaayyoo uumameef qaba. Namni kamiyyuus immoo amantii mataa isaa qaba. Amantii kam keessattiyyuu garuu inni kiristaanaa akka macaafni qulqulluun jedhutti namni ofii isaa akka jaallatutti nama biraa isaa jaallatudha. Inni quraana keessaas akkasuma wanti adda godhe tokko hin jiru. Garuu wanta akka amantii keenyatti abboomamne kana hojiitti hiikaa jirra jennee yoo yaanne inni kun anaafis gaafii isiniifis gaafiidha. Egaa maaliif akka nuti hojiitti hiikuu dadhabne ofuma keenyaa ofii naa gaafannu. Garuu isa waaqni jedhu kana yoo hojiitti hiikne jireenya akkamii akka qabnus immoo beenna. Gara fuula duraattis immoo jireenya akkamii akka nu eeggatu tilmaamuun nama hin dhibu. Egaa namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba yoo jenne namni kamiyyuu uumama harka waaqaati. Jalqabni dhala namaa kamiyyuu Addaamiif Hewaaniin kan uume waaqa. Nuti immoo fakkaattonni Addaamiif Hewaan irra lafa irra jirru kun sababii Addaamiif Hewaan yeroo jalqabaa harka waaqayyootiin uumamanidha. Isaaniin horaa baay'adhaa lafas guutaa jedhe. Isaantu baay'atee irra nu lafa irra jirru kana ta'ee jechuudha. Malee dhalli namaa kun ta'ii wayiitii miti. Dadhabbiin harka waaqayyoo keessa jira. Kanaaf egaa erga atis harka waaqayyoon uumamte erganis harka waaqayyoon uumame maaltu anaaf si gidduutti garaagarummaa fide? Anaanis waaqayyo akkuma keenatti dadhabee na uume. Siinis akkuma kiyya sitti dadhabee si uume. Erga akkas ta'ee sababni aniif ati wal baachuu dadhabnuuf maali? Sababni nu gidduutti qomoodhaan wal qooduun baay'atuuf maali? Sababni nuti gareedhaan wal qoonnuuf maali? Sababni nuti afaaniin wal qoonnuuf maali? Eessaa dhufe wanti kun waaqayyo biraa jalqabeeraa yoo jenne miti. Otoo achi jalqaba ta'ee dursuma waaqayyo Addaamiif Hewaaniin itti mee uuma ture. Ati qomoon kee Oromoodha. Ati qomoon kee Amaaraadha. Ati Tigreedha. Ati kana ati sana jedhee itti hima ture. Garuu wanta akkasii macaafa qulqulluu irra hin jiru. Quraana keessaas hin jiru. Warri amantiin keessa musliima taatan eessaa dhufe ree yoo jenne dhala namaatu abaarsa fiduudhaaf jecha lafa kanarratti fidee deema. Wanti nuti ofii keenyaaf hinne kun nuuf faayidaa qabaa? Maalirraa fayyadamaa jirraa? Maalirraa barataa jirraa? Bu'aan isaa maali yoo jenne bu'aa tokko hin qabu obboloota koo. Sooshaal miidiyaa kanarratti yoo ilaaltan ajandaan dhaloota baay'ee waa'ee qomooti, waa'ee sanyiiti. Ani sanyii ebeluudha, ani sanyii akkasiiti jedha. Garuu waaqni gaafa nama uumu nama hundumaa qixa uume lafa kana irratti. Eenyuun iyyuu dursee ati Oromoodha, ati Amaaraadhaan jenna. Nuti maaliif walii keenya baachuu dadhabna? Lafti Rabbi nuuf jedhee gadi diriirse kun bara anaaf isinii miti. Waan faayidaa hin qabne tisiisaa akkasuma waan meeqa keessa butee nu rakkisaa oltu kanayyuu jiraachisaa jira. Isinii galee maaliif anaaf isiniin baachuu dadhabe? Kanaaf nama akka namummaa isaatti haa kabajnu. Waaqa biraas kan argamutu kana. Waaqnis kan jaallatutu kana. Ani qomoo eenyuti hin jedhiinaa. Lafa jirtanitti waliin dhiibinaa. Yoo dandeessan wal gargaaraa. Yoo wal gargaaruu hin dandeenye immoo namni akka mataa isaatti haa jiraatuuti, akka dandeetti isaatti haa jiraatuuti. Wal dhiibuu dhiisaa.
ባንገፋፋ ጥሩ ነው። ከቻልሽ እህትሽን እርጃት፣ ወንድምም እንደዛ። ካልቻልክ ደግሞ ታያት፣ በቃ እንደቻለችት ነው። መባላትን እናቁም። ምንም ትርፍ የለም ከመባል። yoo ta'e waliin jiraachuu fi wal gargaaruu keessa bu'aan jira malee wal dhiibuu fi boolla walitti qotuu keessa bu'aan hin jiru. Namni nama dhiibu yoomiyyuu taanaan adeemee kufuun isaa nama. Maaliif waan waaqni hin jaalanne godha waan ta'eef. Amantii kam keessattuu waan waaqni hin jaalanne namni godhu guddina hin qabu. Yoo ati waan gaarii namaa yaaddu wanti gaarii sii ta'a. አንቺ ለሰው ጥሩ ነገር ስታስቢ ለአንቺም ጥሩ ነገር ይሆናል። ከናፍዩ yoo waan gaarii waliif godhu yoo dadhabne waan gaarii walii yaaduun gaariidha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan lafa hojjettanitti yoo akka carraa ta'ee nama 2-3 taatan biyya tokko keessa wal danda'a jiraadha, walirratti hin ka'ina. Yeroo baay'ee kan dhaga'ani mana tokko keessa kan hojjetu lammii tokko ta'anii namoota wal dadhaban, namoota walirratti hamaa yaadan, namoota waliin dabarsanii wal ajjeesan, namoota waan baay'ee walirraa hin geessisan. Maaliif obboloota koo? Ani akka kootti akka keessanitti hin beeku, bakka keessan hin bu'u malee mana hojjedhu kana keessatti namni lammii koo ta'e tokko na bukkee jiraate baay'een gammada. Maaliif gaafa tokko rakkadhee dhukkubsadhee biraa boqachuu hin danda'a waan ta'eef, ciisuu hin danda'a waan ta'eef, waa hojjechuu irratti na gargaaruu dandeessu waan ta'eef. Egaa namatti faraduu hin danda'amu. Nama keessaas namni jallaan uumama isaan hin jira. Gaariyyuu gootee fi ati gaariidha kan siin jenne hin jira. Ati garuu Rabbi irraa argatta. አንቺ የምታገኘው ከእግዚአብሔር ነው። ጥሩ ነገር ስትሰሪ ጥሩ ነገር ይገጥምሻል። ማንኛውም ሰው ጥሩ ነገር ሰርቶ ከሰው ጥሩ ነገር የሚጠብቅ ሰው ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ሰው በተፈጥሮ ጥሩም አይደለም። namni uumama isaatiin gaarii miti, jallaadha. Kananatu jedha otoo hin taane sagalee Waaqayyoo iyyuu hin jedha. Nama uumuu isaatti iyyuu waaqni yeroo gaddetu jira. እግዚአብሔር ራሱ ያዘነበት ቦታ አለ መጽሐፍ ቅዱስ እና ምክንያቱም ሰው ሁሌ እንትን ነው የሚያስብ፣ ክፉ ነው። ለሰው ደግ ነገር አስብ። እንደ እግዚአብሔር ብንሆን ኑሮማ እንዲህ ባንንከራተት ነበር። akka waaqayyoo toontaane jireenyi keenya akkatti raakamaan ta'u ture. Yeroo hundumaa hojjennee hojiin keenya bu'aa maleessaan hin ta'u ture. Waan hojjennu irratti waaqnis nu gargaara ture, Rabbis nu gargaara ture. Garuu sababii jallina keenya yeroo hunda akka nuti dadhabnu, yeroo hunda akka nuti boonyu, yeroo hunda akka nuti iyyinu, bu'aan nama cubbuu hojjetu du'aadha. Araa Waaqayyo araara nu baay'ise, dhiifama nu baay'ise kan hin duune malee hojiin keenya nama nu jiraachisu miti. Maatuma bira jirru kanatti obboloota koo guyyaa keessatti si'a meeqa aaraa oolla? Jaallannee filannee dhufnee hojjenna miti mana isaanii. Garuu gaafa isaan nu ajajan of ifannaa, isaan irratti waa dubbannaa, Waaqarree gaddisiisnu. Yeroo biyya jirru akkamitti yaa Waaqayyo akkamitti na gargaarteen dhaqee hojii argadhee hojjedhaan. Gaafaas dhufne immoo hojii arganne immoo Waaqatti sinnamarra. Maaliin hojiin akkanaa jenna? Egaa Waaqnis nu wajjin rakkate. Waan hundaafuu waan Waaqayyo isinii godhe hundumatti galateeffadha. Gaafa isin galateeffachuu jalqabdan wanti isin hin taane hundumtuu isiniif ta'a. Dursa jalqabuma lubbuudhaan jiraachuu keetiif iyyuu Rabbiin galateeffadhu. Ilaala baay'een isaanii lubbuun isaanii darbee, baay'een isaanii utumaati isaanii arguudhaaf hawwanuu du'anii reef isaanii gara biyyaatti galee, baay'een isaanii waan meeqatu hojjetachuudhaaf hawwanuu dhukkuba garagaraatti rukutamanii gara biyya isaaniitti yeroo deebi'an. Ati garuu warra san keessa addadha. Waaqni si gargaaree agaarraatti lubbuudhaan jirta, hojjechaa jirta, qarshii argataa jirta. Kaayyoodhaan waan hojjettu kanaaf waan yaadde bira ga'uu dandeessa.
keewwatte taana waa'umayyuu dhabi waa'umayyuu godhachuu dhabi waaqni gara keeti ati garaa qulqulluu deemta taana nama dhiibdu taana nama irratti hin kaatu taana lafa gogaa kan irratti waaqni maannaa si baasee akka ati jiraattu godha qajeelummaatti ati jiraadhu malee amantii keetti immoo cimii jiraadhu malee namni amantii isaatti cimee dhaabbatu fayyina qabaadha sagalee waaqayyo amantii kamiyyuu ortodoksiis ta'e musliimaas ta'e pheenxees ta'e waanuma fe'ee ta'e amantii keetti ati cimee dhaabbatu amantiin kee waan gaarii akka ati gootu si gorsa yoo ta'e waan gaarii godhi kanaafiyyuu waan gaarii godhee namni harka waaqa keessaa waan gaarii hin qabu akka hojii keenyaatti waaqayyo iyyuu nun balleessine kanaaf obboloota koo waan gaarii haa yaadnu waan gaarii haa goonu amma nuuf danda'ameen jaalala tokkummaadhaan haa jiraannu rabbiinis akkasitti nu gargaara waan hojjennu irratti akkamiin koofnu hin godha isiniin jechuun barbaada guddaa galatooma yaadii anarra isinii qoodu kun isin fayyada karaa isinii ta'a